Gidduu gidduutti ibsa barbaachisu ibsa isinii kennaa jechuudha. Naa eeyyamtee naan sagalee kana gadi dhaggeessisu nama wayiitu maal godhaa taarikii kana isinitti madura waan jinnoonni sirraa dubbatan dura utuu hin dubbatiin dura nama wayiitu kiristaana keessaati ishee jaallate. Dura biyyatti wal arganii ishee jaallate. Booddee mucaan sun isheedhaa jedhee musliima ta'ee ture. Obboleettiin isaa immoo lakkii akkamitti durbatu musliima kiristaana ta'a malee dhiirri akkamitti durbaadhee musliima ta'a jettee isa deebisiistee ishee kanatti immoo birriidhaan hojjechiiste. Birrii 75,000 dhaggeeffatu booddee Itoophiyaa kaffaltee itti hojjechiiste. Akka ishee dhaqanii jinnoonni kun kiristaana godhanii fidanii dhufan abjuudhaan akkamitti akka masqalii irratti rukutamee waan hundumaatti dhufanii akka abjuu fakkeessanitti gona hunda dhaggeeffachuu maqaa eenyu kanatti hojjechiise eenyu faati warri keessaan illee kiristaana ta'anii jara jedhama maqaa isaanii dhoofsisu jedhee dhiise garii maqaa dhoofteetti warri TikTok irra jiru jechuudha. Garii dhoofsisee garii dhiiseera. Adeet naam tafabbatu. Ustaz dhiifama takka waliin namoota 1,000 jala jirtu wanti kuni namaa fi ergaa guddaa waan qabuu fi namoota 1,000 jala jirtu namoonni 1,000 kuni waan kun namaaf faayidaa guddaa qaba. Namoonni rakkoo biraa akka kanaa rakkoo guddaa akka kana keessa jiran kana keessaatii furmaata waan argataniif barnoota illee waan irraa argatanii fi yeroo 10 sheerii godha. Yeroo 10 jechuun nama 10,000 bira ga'a. Nama 10,000 yeroo 10 sheerii godha ila kuma 100 galeeramu. Yeroo 10 sheerii godha hundi keessa. Galatoomaa Ustaz. Waa Ustaz takka nama biraa kan ga'u goona wanti kun waan salphaa miti. Ani bitu nama yaadatu. Wallahi qad jala dhufteedhaan inni akkasi dhaggeeffattu hin barbaannu ati biyya jal'istanaan jedhanii yeroo dhufna achi jala jirti fuunanii baana achi jalaati akka isheen jala warra pheenxee jala teessi dhaggeeffattu malee akkas hin jala teessu hin goonu jedhee waan jira lafa sa'aatii tokkodha amma kana asirra jiru dhaggeeffattanii gidduu gidduutti ibsa barbaachisan hin dubbadha. Inshaallah hundi keessa dhaggeeffadha. Warri rakkoo akkasii qabdanii waan baay'ee jira dhaggeeffadha inni wayi. Nama 10,000 guutanii qo'ame sheerii copy linkii godha. Nama hunda bira ga'a. Ayyaa argaartu annatti mul'atu asii. An argaan jira. Maaliif nama Ayyaa warri sinitan maayikii keessan cufadhaa isiniin galcha garuu maayikii keessan cufaa shi baarakallahu fiikum. Maayikii keessan cufaa. Fadha yeroo seentan akka nuun jeeqneef jechuudha. Nama kuma muraasa qofa tafe. 5,000 qofa tafe 5,000 qofa. 2,000. Ayyaanatti mul'atu waan ta'eef sheerii godha inshaallah. Ayyee 5,000 qofa jabaadha. Warra as keessa jirtan illee sheer godha. Bumaazii wanni qabatanii hin taa'ina. Copy link godha. Godhuutiin jira gore. Waan isin ajaa'ibu yeroon sagalee kana waraabu wanti beekuu qabdan beeksisa wanti wallaahi innaan waraabe isheen hin beektu tokko jedha yeroon waraabe hin beektu. Lammaffaa akka tasaa utuu ishee faana haasa'aa jirutti jijjiiree jennaan waraabuu jalqabe malee utuu isheen noormaaliin afaan haasoftu waraabne wanta kana. Indoom gidduuttan jammare ala hin jiru ture makiinaan isaa fiigee ol seenetaniin achitti manatti ol seenee waraabuu jalqabe jechuudha. I think gidduutti iyyuu jalqabe utuu haasaa jiru natti fakkaata. Waan seexaan nutti dhaaddataa turanii unkaan si biraan dhufa naan jedhee seexaanni unkaan ishee miti siifuu sii goona naan jedhee dhaaddataa turanii booddee quraanni rabbii humni quraana rabbii waan hin beekuuf biidhnillahi ta'ala rabbii subhaanahu wa ta'ala naan qophaan hangatu jedheeniin san booddee waan jarri jedhanii immoo quraana kana ragaa ba'anii fi ba'anii dhaggeeffatanii inshaallah. Ta'ala paawariin quraanni qabu dhaggeeffattu. Hojii qotu kanaaf jinni seexaana sihirii garaa garaa falfala garaa garaa qaalluun garaa garaa naaf haaraa miti tole. Naas faraara'uus illee dandeessu jinniidhaafis bakka hin kenninu jechuudha. So quraana rabbii caala dawaan hin jiru. وننزل ما جاء ربنا سبحانه وتعالى
وننزل من وننزل من القرآن القرآن ما هو شفاء إيه للناس لما في الصدور إيه المنا ماتي ربي سبحانه وتعالى قرآن أنيد أف دواء قد إبوسي ربي سبحانه وتعالى قرآن يكون دواء كتير يسورد أجيسني بيك نهر أجيسني أنا سويدش أسرتي يسونا نداكور كان كانوني مالو لانون النبي جيدا من أسفل لكم سجله كفا قرابة إنه نسرتو كران يسونا دينيا نو نسرتي بانو فقر سيسو متكايون كينيا ربي بجتشو جنة برين غافنو مالين جنو اتين دبنو وانا سنجابو غمدي مچان كن والله بالله كنو يصوبنا ناجت اكاونتي كينا يرغي برين سيغل چنان جت ربي جچنو جت شي ربران ارغد دواينا غود ادين متجو بريفا مشنت يرغي ربي فوسوتو باتي ما قاتنا سرتو جي كو بيكسيو جت چودا ربي جچ غافا كيسا كي خلاصان كل كلستو جت ني ارغتا تاكسي باسي نغني بنزلا فيتن ديم منكو كيسا تاين كاري همنا كوتم نكو ربران ارغد اسني غله otoo nama taaksiidhaan deemtee danteetti otoo makiinaan deemtee meebi kan beenzilaattee fudhatta garuu waan rabbiif jecha hojjette immoo guyyaa ji'a tokko keessatti dingata waan akkasii qunnama waan taateef wanna jedha inshallah amma gara sanatti adeemnu itti fakkaata barakallahu fiikum haadha geeffannu Inshallah. Ibba saddeet qofa tafe Ustaazi. Ibba saddeet qofadha. Qo'aa eegaa xiqqoo. Ibba jedhee yaa saddeet. godhan jettanii Ibba torba. Ibba torba qofa tafe. Ayyee. ayyeshee Namoonni barakallahu fiikum namoonni warri kaan immoo jechuudha. Warri ba'aa faa seentanii mana Ustaaz Farahaan wanni jira jedhatte hima. Hello. Wheelchair? Okay, I will bring. Okay. namoonni kiristaana hagam tokko agarsiisuudhaaf humna falfalaa akka fayyadaman garuu nama ajaa'iba nama ragaadhaan nama amansiisanii fiduun jara bira hin jiru yoo danda'an falfalaan sihiriidhaan xonqolaadhaan jinniidhaan kan jarree wannedhan amma jinniin kun lamaan tokko kan itti dhufe akka isheen dhiira muslimaatti hin dubbanne kaadhimattee jirti erga mucicha dideerraa deebi'e booddee isheen nama muslimaa kaadhimattee jirti ture jinniin tokko akka isheen dhiira muslimaa hin haasofne godheen inni tokko immoo masqalii fidee dhufe sana amma isheen dhaqxee biyya kana galtee maraattee yookiin biyya kana baatee akka isheen amma isheen dhaqxee harka isaa keessa galtutti kiristinnaa fudhattee biraan deemu masqalii sana baadhee eegaa jira jedheenni seexaanaa sun. Akkamitti akka masqalii sana kee fuudhanii deeman eessatti akka deebisan warra itti erge eenyu akka ta'an hin dhaggeeffatan jechuudha. Namoonni meebi yeroo tokko tokkotti daarii irratti abbaa manaa dhufee isin deebi'aa isin jibbisiisu dingata duraan dhiira faana haasaa ooltanii dhiirri sun booddee yookiin qalbii isin caboo yookiin waan tokko sunitti waan akkasii hojjechiisuun hin jira warri nikaa godhatanii kaatanii isin tasaaffoo guddiidha yeroo baay'ee nikaa godhata namni nikaa godhatee kee hin jibba nama sana jalqabamuu namni isa kadhatee ishee kadhatee dhumarratti immoo ishee jettee kaate immoo namni fadhaa baarakallaa fiiku yoo dhagaama sagalee. Amma isheen yeroo of hin beektu amma yeroo kana dubbattu illee keessan na bara wallahi akkan sagalee kana waraabeen beektu of hin beektu lafa labsiisaan jira irraa jinnii kana dhaggeeffadha. Okay, tasfaa'ee. Obboleettiin isaa seetti tasfaa'ee. Obboleettiin taasisaa usumasa jirti inni illee sululta jira. Sululta garuu jira. Okay, sulultaa jiraatu lamaan isaanii. Inni si jaallatee inni kirista muslima taanaan obboleettiin isaa maaliifatti muslima taataa isheetu ta'uu qabaa jedhaniini. warra abbaa manaa siitii walii galta. Ishi waliigaltee birrii isaa fidanii birrii 75,000 tonkaa'eedhaaf kennani. Halluu wayii dhaqanii mana nama guddaa wayiiti nama guddaa kanatu as nu erginu akka nuti isheen Isiniin jinnoota kan erge immoo isaa jechuudha seexaanota kana kan erge nama guddaa sana jechuudha saqaalluu sanatu isin erge. Isa tooyyuu dhagaa fidaa kottaa jedhee nu erge. Maal isinii godha isin ergeenne? Komantiin baniina. Mootum jedhee afaan duwwaa isin erge. Dhagaa nyaanneerra si dhugneerra amma maalitti beektanii ittina waadaanis nu galamee jira.
jira akka inda gurraacha nu qalamu qolanuu seenamee jira. Dhaggeeffadhaa isinuu maaliif dhuftani innoo 75 fudhatee maaliif dhuftani maal nyaatan ennaan innaa dhufne dhiiga wayirra tarkaanfa. Majaalatteedhaan qaaluutti hojjechiisuu gaafa dhaqu jechuudha. Isheen akkatti tu salaattuu argeetaniin kunutu amantaa akkottis dhufteen cimti waan ta'eef jedheetaniin ishee jaalladhe gara kiristaanummaatti tolu dhufte amantii ishee irratti akkas cimti jedheen jaalladhe jedhee dubbatee jechaa yeroo adda Eenyu gaafateen isoo? Isa qaaluu suni akkamitti nutti dhuftee akkamitti wanna kana immoo ata sallamtee turtee akkamittiin immoo amma ishee akkas gochuu barbaaddee jedhamee gaafatamee jenna akkuma kanatti si argee jira. Asirrattis immoo nama ulfaatu wayii makabajaa qabus ni fakkaatti. Amantaan filattis waqtii sanii irratti ijoollee ajjeettee salaata salaachaa jirti. Zuurii asirratti sabati achi dhaabbattee salaattu arge bibiras yoo dhufte amantaa keenyatti cimti jedheetanii. Tole. Amma inni paaspoortii baafachuu jimma kana keessa dhaquuf ture. Inni baafachuu kan dhufe Dubaayii dhaquudhaaf ture. Ferii ture, innis ferii ture. Paaspoortii baafachuu Dubaayii dhufuudhaaf paaspoortii baafachuu jimmaan nuti. Isheen immoo paaspoortii baafachuu ture. Dubaayiin dhufeere inni moo nu? Achitti arge. Dubaayii dhufe moo dhufne inni? Lakkiin amma Dubaayii dhufnee ituma biyya jiruuti kan inni lamee inni isaa godhachuudha jedhee yommuu jedhu. Asumaan obboleettiin immoo deemtee isheen kiristaana ta'a malee jetteetu diddee bakka inni isheen immoo isa dhiiste. Amma isheen nama biraatti ni kaadhatamtee jirti lammaa. Roozaan kun nama biraatti ni kaadhatamtee jirti. Ishee. Nikaa kana godhatteerti ammas inuma isinoo maal gochaa dhuftan eegga isheen nikaa hidhatteeti maa dhiistan hin deemtan? Isheen akka isheen nikaa hidhatte baramee amma gurbaa tokko jira Mahammad jennaan ijoolleen biyya jira. Kan ishee eegutu jira kan inni isiitti kennatee jiru. Kan tabseen kun gurbaa sanatti kennatee naalaalaa jedheenii jira. Akkasii gurgurannidha. Deemsasiin nikaa hidhatamte dhaga'ee achumaan immoo akka ilmi dhiiraa tokko isiin fuudhe akka seetaan akkasii nikaa hidhamtu malee akka ilmi dhiiraa tokko isiin fuudhetti akkasii ishoo akka nama deebite malee akka ilmi dhiiraa tokko hin fuudhettidha amma kan nuti itti godhamnee jirru kun jechuudha. Ishee halkan kan nama fakkaattanii wajjin ciisaa jirtan isini? halkan waliin ciisu dhufanii ishee waliin dhaggeeffadhaa kanas gaajara dubbata. Akkuma dhiira noormaalii ta'aniiti wanna jedhaniini dhaggeeffadhaa. Seexaanatu akka namni biraatti hin buune nikaa hidhataniin ishee. Akka namni biraa dhiirri biraa wannan jedhe ishee nikaa hidhatani. Seexaana nikaa sii hidhatame inni jedhamu kan akkasiitidha dhaggeeffadhaa. Abadan nama muslimaatti ni heerumtu yoo bultii godhatte illee bultii ishii diigna malee nutu nikaa hidhatee yoo tasfaatti kiristaana taate heerumte malee abadan maaliin taatu hin heerumtu jedhaa jira. Amma gaajarri dhaaddataa jiru dhaggeeffadhaa waan baay'ee jira sirriitti dhaggeeffadhaa. Ahaa yoo kiristaana taate malee tidaarii ishii qabattee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Nambe akkanan jaallanne seexaanii nan jaallanne.
mul'atu anaan nan beeka. Garuu akkamitti isheen na bira dhufte? Waan Haa? waan itti amma Haa? Hin dandeessani biiznillaahi ta'ala na biraa butanii deemuu dandeessanii jecha rabbii dhaggeeffachuudhaaf butanii deemtanii. Waan gaarii dhaggeeffatti na bira teesse. Ani kan jedhu ani kaayyoon keenya nu tasaarkaa jira jechuudha. kaayyoon keessan isinii tasaarkaa? Isinii deemtummoon deemtanii tokko gaba. Hin deemnu hojjettan teessanii quraana dhaggeeffattu. Amma quraana isinitti qaraa. Yeroo sana giddii keessan baatu. Lammaffaa. Na dhaggeeffatu. An duraan hin ta'u. Fuudhee deemtaa to'atu. Fuudhee deema malee nuti seenutu. Ani nam tokko bichaa miti barra. Rabbiin na waliin jira. Ati nama tokkoon nama lamadhaan hin dandeessu naan jedhan. Waliin jira. Nama wajjin dandeessani. Allah tokkicha. Rabbi kan samii naan fi jedhe. dachii uume. Kan isiniin illee uume. Tonqaa'ii miti kan. Isin uume. Tonqaa'ii isin nyaachisee baasu miti kan isin uume. Waaqa isa tokkicha isin uume sana beektu miti. Beektu san. Hin beektu. Kan samii fi dachii uume. Kan ana uume. Kan hunda addunyaa kanaa uume beektu miti. Santu na waliin jira. Kan erge qaalluutti isin erge. Mee isin jinnoonni isin erge dhiisaati. Isatu isin erge malee isin jinnoonni Yesuusii waaqa ittiin sagaddaniif beektu. Natti. Ani maaliif nama sagadamaa? Nama tokko sagadu, nama sagadan malee namaan sagadu. Agartanii seexaanni an namaaf hin sagadu naaf sagadama malee jedha seexaanni. La'natullah.
Kanaafan siin jedhe bar seexaan isiniif sagadama malee isin nama jal'ataatu isiniif sagada isiniif si galee jal'ataatu isinii sagada qaalluun sunis jal'ataa waan ta'eef isinii sagada ani garuu siif hin sagadu jinniif hin sagadu seexaanaaf hin sagadu an si galee intalli kunis والله بالله سجد والله أتمنى سجدنا جل لا سيطانك كيف سجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيطانك كيف سنفي سجدون الرب تكشف سجد سيطاني دبدو ما لا سجد أفن سيطان هم نكبدو ده قرآن ربين كيا ربي كيا من سجد سامي بجتشي سين اللي سيومي ما لا سي سجد سيطان من سجد لا تميكا Dirumah kita arga kuno amma Qur'ana ne sagarsiisa kakan siga sagarusiisa. Natti dhaaddataan akkaatiin aan saganne argina. Wal ilaalanaan jechaa dhaggeeffadha. Sagan amma sagarsiisa si gubee dhaggeeffadhu. An siimiti rabbii ko tokkichaa man sagada. Seexaanaaf kan sagadu ofiisaa iyyuu seexaana. Dadhabaa namaatu nama rabbiin hin beekne nama amantaasaa hin beekne nama amantaasaa irratti dadhabaatu malee kan inni seexaanaaf sagadu ani Allah tokkichaaf sagada tole rabbi isa samiif dachii uume. Dhageessa? Ani waa tokko beeku. Maali wallaale meenatti? Maalan jallisa dhugaan sitti maara maalan jallisa? Maalan jallisa macaafa qulqulluu kan jedhu sitti me seexaan immoo kan quraani jedhu dadhabaadha jedha seexaan akka kee kun. Dadhabbii keeti kan dhuftee nama qabdeeti kottuu jettee humnaan nama qabdan malee otoo amantaa qabaattan otoo beekumsa qabaattani beekumsaan nama amansiistani qaalluun sunis dadhabaa waan ta'eef warri peenkas dadhabaa waan ta'aniif jinnii kana seexaana kana itti ergani. Si galee? Waggaa meeqan hojjete waa'ee kana irratti akka jinniin seexaanii nama mo'anne waggaa meeqan hojjete biyyattis obboloota keessan gaafadha seexaana obboloota keessan dhageessanii beektu waa'ee koo natti himi. Dhaggeeffadhu gooftaatti maalan gabaraa miti namatti Sittanima. Manjat isaa jira. Achi taa'ee ijoollee nu jalaa jal'isaa jira jedhanii biyya baay'ee simataa jiru. Jennaan maal na godhure maal jechaa jiru jennaan waaqayyo saaga jechuudhaan isii kadhatu malee maal si gochuu danda'u jechaa jira. Isin jallisee jookoo karaa dhugaattan fide malee. Naa kadhatanii miti seexaan akka keessanitti natti ergani kaballaadhaan hin ari'adhaan. Dhageessanii anaan naa kadhatamee kan eebbifamee dhaladheedha durumaayyuu waaqayyo na eebbisee kan dhaladhe seexaanni kan nan dandeenye si galee seexaan nan danda'u namni nan danda'u fedha rabbiiti waa hundumaa akka godhu jechuudha si galee dhagaartu giidoomaa kan qabu rabbi tokkicha rabbi gosa Waan humna qabduuf sitti fakkaate yeroo akka taasoftu humna hin qabduu naan jedhe ilaala. giidoo qabutti hirkadhaan lumaayyoo namni rabbitti hirkate barumaan ta'u si galee giidoo kan qabu rabbi giidoo rabbii kotti hirkadheetaniin maal abbaa keessa hin nagootu yoon sireessu baate rabbii tokkicha lallabaa jira namaaf isa gadi naachaan jira maal nagootu maal nagootuun jedha maal nagootu waan nagoota natti himaa maal nagootu waan tokko nagochuu hin dandeessani bi'iznillaahi ta'ala waan takka jechuudha waan takka barrii gorra ga'uu hin dandeessani si galee quraana rabbii dhagaata quraana bira dhagaa qaramaa jiru nageessu jecha rabbii onnee kiyya keessa jecha rabbiitu jira alhamdulillahi rabbil alamin karaa ittiin seentan hin qabdan dhageessanii saniifuu ganaa isinu gara islaamaatti dhuftu ganaa
Gooftaatti amanaa? Maarree tokkichatti amanaa isin seexaanni yoon gooftaatti amantan isin hun amanne seexaanonni. Amma wanta adda naa baastu isin jinniidha moo seexaan? Naaf jedhee hin fannifamne isatti naa dheeree bama naa hidhee fannifama oduu. Ofii keetti namanni maal naa hidhee wanti dheedha. Ofii isaatti reebame garabame naa hidhee maal wanti isatti na beekaa isatti na Dubbataa maal jetti kun? Seexaanadhaati adda naa baasi jimoo seexaana.